Jirra jirtu maatii keenya maatii kaasuu shoo akkam jirtan fayyuma keessa naguma jirtani nuti jirra galata waaqayyo sun akkam nuuf jirtu fayyaa keessanii naguma jiruu simbiratti maal fakkaatti nu biratti bareeda galata waaqayyo akkam nuuf jirtan kan biyya keessas biyya ambaas jirtan ta'e nagaan keenya sinaa qaqqabu qilleensarraan bakkuma jirtanitti isiniin jenna. Nuti nagaa jirraa galata waaqayyoo bannee jirra baay'ee tokko bannee dhiifama sin gaafanna jalqaba dhiifama siniin jenna baduu keenya fi egaa nam tokko jaalatee hin badu waan ta'eef egaa nutis jaalanneetii miti xiqqoo rakkoon nu mudateeti banne malee egaa malee baay'ee tokko siyyaanne dhugaa gara baatii lama ta'uun ol erga viidiyoo isnee jirra baatii lama sadii akkasinatti fakkaata. Innaa kanaaf sababni nuti bannee fi rakkoo biraa osoo hin taane onnoodhaa fi yuutuubuma keenya rakkoo yuutuubii keenyatti jechuudha. Yuutuubiin keenya rakkina godhatee armaan dura isinitti himnee jirra. Sababuma saniif irraa kan ka'e bakka nutis viidiyoo yeroo hin hojjennu jechuudha. Garuu yuutuubii biraati irratti nan hojjenna. Kaasuun illee isa hojjechuu baatu ani nan hojjedha jechuudha. Innaa kanaaf malee naguma jira fayyaa keenya hundumtuu nagaadha galata waaqayyo guutuudha. Sin akkam nuuf jirtu nagaa jirtanii fayyuma keessanii siniin jenna. Egaa agubalee kana shurrubbaa seereffadhee dhufe egaa bal'atu immoo kan bittaa san yookiin immoo qixxaalee aanaan jechuu dandeessu lakki akkasillee miti. Shurubbuma kiyya kinu aga deeme shurubbaa kiyya itti reessee ufee laala akkanuma siniin jee garuu erga hojjisiisee ture yoo midhaara guyyaa sadaffaa moo afur mataan kee garuu hojjetamee hin taa'u waan ta'eef shuuridha. Mataan kee har'a hojjetamee tuskis ta'ee shurrubbaas harma hojjetamee boru baade bakka ta'u laashee inna kanaaf yeroo baay'een mataa kee hojjisiisu. Kana siniin jira sanirra kanaaf shurrubbaan kanatti margee maaliin margi wettan immoo koomentiyaan warri akkasinii marguu barbaadan gara koomentiitiin naaf barreessaayi siniifaan himaa ji'a tokko keessatti akkasinii margu jechuudha. Inna kanaaf nagaa jirraa nuti galata waaqayyoo sin akkam jirtu. Fayyuma keessa hin jirtu baay'ee siyyaannee agra ammaan achitti immoo hin bannu hin ufnaa yuutuubii keenya sirreeffanna. Dhugaa dubbachuudhaaf yuutuubii keenya namni baay'ee katamaa nuti jiru kanatti yuutuubii ta'ee yuutuuba hojjetu hin jiru baay'een tiiktookidha nama baay'ee gaafanne garuu kana yuutuubiin egaa anis yoon deebisuuf baay'ee tokko yaalle nu jide kanaaf nama beekumsa sirriitti bakka waa'ee onnoo jedhu miidiyaa kana beekumsa qabu barbaada. Kanaaf immoo yoo amma egaa yoo ofii nu dide namatti geessu enna kanaaf akkasitti immoo yuutuubii keenya subscribe like share nu godhaa nu jajjabeessaa nu guddisaa ammallee isinaayi. Egaa tasfaa hin kunnu uma hojjenna viidiyoo biraattis hin jira ammoo egaa linkii isaa asuma koomentii jala isinii kaa subscribe nu godhaa. Asallaa tuubii kan jedhu seenatu subscribe nu godhaa. Isa egaa duraan hojjechaa turre yommuu ani biyya hambaa jiru san jechuudha biyya arabaa yommuu jiru yaaduma akka taphaatitti banee irratti hojjechaa ture booda naniise. Waggaa tokko minaamina jechuun ofii kiyaan hojjenne irratti yaada viidiyoo tiiktookii minaamina irratti poostii gochaa ture. Viidiyoota immoo sadii jechuudha. Gizee subscribe ganaa nama sadii moo afurii irra jira jechuudha. Garuu ammas erga biyya galeessin hojjennee akkanumatti ta'aa ture. Amma yoo tana erga jammarii ji'a lamammoo minaamina guute garuu subscribe kuma sadiif deemaa jirra jechuudha sanii. Seenatoo subscribe nu godhaa maatii nu taasisanis nu jajjabeessaa isin jenna. Kanarraa kanaaf naguma jirtu fayyumaa baddan jettan baay'ee keessa nu gaafattu dhugaa waaqa nuti naguma jirraa fayyuma jirraa mucaan keenya illee naguma kaasunis naguma hojii keenya hojjechaa jirra nuti garuu yaada yuutuubii yaadhisnu malee jechuudha. Hojii biraa akkasuma hojjechaa hin jira hin hojjennaa kaasunis hojii isaan hojjennaa yuutuubiis dhiisnee shuuree ani dhiisnee hin hojjennaa. YouTube kan irratti hojjechaa jirra kan illee seena subscribe like share nu godhaa asallaa tuub kan jiru warroonni hin beekne jechuudha warroonni nu gootan immoo galatoomai kanas immoo akkasuma ka YouTubein keessanii sirrii miti dogongora qabataniitis nu isin ammallee subscribe warri nu goone nu godhaa maatii nuuf taa'e sanirra kanaaf immoo baay'ee si yaadne sin naguma jirtanii akkam jirtanii
fayyumaa nutti fayyaadha galata waaqayyoo isiniin jenna. Warri nu gaafattan gara baay'ee miidiyaa karaa waasaapii immoo gara tiiktookii jalatti illee namni nu barreessu hin jira maa baddanii hin banne hin jirra galata waaqa ammaan achitti immoo nuuf nanu sadii nama sadi ta'aniirra sadi ta'anii jirra. Kanaaf nuuf naa hin bannu isiniin jenna. Sanirra kanaaf immoo hunduu nagaadha galata waaqaa isin nu gahee isiniin jenna. Wajjin illee bareeda wajjin isinis hojjenna. Shurbaallee immoo magarfachuu barbaadda shurbaan akkamitti margaa bal'atu waa dubbachuudhaaf baay'ee tokko nama argeessuudhaana. Hartee fakkaata mee isinumtu farada hartee fakkaatu shurbaan normaalii jechuudha. Kanaaf akkamitti si marge guyyaa biraa immoo bal'atu sobdaa harteedha akkamitti si margeettan nagaafadda akka isinii margutti. Bakka akkatti magarsiisan isinittan himaa isiniin jedhee jira. Bakka shambaa gootanii deemtu nama akkana godheetan deemaa. Innaa shurbaan baay'ee tokko qallaali jechuudha. Marguu isaatiif waan yoo qaqqabne ani yuutuubii isne shurbaa qaqqabuun galee yuutuubii kaan cinaan hojjechaa bakka. Bareedu garuu erga hojjisiisee bubbulee jira akkuma jedhe mataa kee baay'ee hin taa'u shurbaas hojjetamee hin taa'u waan ta'eef kanaaf malee meelaalaa akkatti duddaqqixxee nagahee shubbanne innaa kanaaf please yuutuubii keenya warroonni yuutuubii chaanaalii qabdan jechuudha. Dhugaa mee lakkoofsa nama yuutuubii hojjetu yoo beektan komentii jalatti nu katabaa. Nama yuutuubii sirreessuu beektan jechuudha. Saayidoo ture saayidoo hin beektane namni hin beekne hin jiru. Saayidoo namaaf himan jira waan ta'eef adaama silaa adaama itti geessee sirreessisiisuu hin danda'a gini himan jira. Saayidoon ofiif rakkoo irra jira waan ta'eef kanaaf waaqayyo rakkoo keessaa baasu. Kanaafiyyuu nama beektanoo jiraate nuuf katabaa sirreessisiifannaa isiniin jedha. Sanirraa kanaaf immoo warroonni bal'atu gara teelegiraamii kaan ittiin bal'atu hojiin akkamii biyyatti galuu hin jettanii malee na gaafattan hin jirtanii. Koottaa galaa yuutuubii illee dhugaa yuutuubii hojjedha. Yuutuubiin chaansii guddaa qaba. Ammas aappii wayii kan ofi xiqqoo bubbulee jira. Jaja minamina hin taa'ame. Aappii maal jedhani Booboo laayivii kan jedhamu tokko baay'een immoo amma isarra isa hojjechaa jiru jechuudha. Booboo laayivii egaa 666dha. Mafasiidha jedhamaa jira garuu hin beekan dhugaa innaa anuyyuu hojjechuuf ani Booboo laayivii ijoollee akkam warra hojjetan oguma 666 hirriiba nama hoggaa minamina jedhanii ani hin beeku garuu innaa kana fakkaata. Kanaafiyyuu rakkoon hin jiru waan hundaa hojjeta fayyaadha. Garuu waan hin taane immoo seenu birrii jiranii waan hin taane seenu miti Booboo laayivii garuu 666dha warri jira. Dhugaa ta'e saba ta'e kan hin beekulleedha. Innaa akkas isiniin jira sanirraa kanaaf immoo viidiyoo biraatiin kaasuu naafii kiyya jennee walitti deebinaa akkasitti sabskiraabii godhaa 3 seenuu geenye 3 nu seessisaa nagaa nu taasin jaalannaa baay'ee.